በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከኢልማ ከነፎረ ቁልቁሉ ዋቀየ ተኮ አሜን አሜን። ያ ዋቀየ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ አባ የሮ ኤብስቴ ጉያ ሀራን ከንቤሴ መቃንኬ አንገለትማ ፊ ከንከበጀ ንፋተው አሜን። ያ ዋቀየ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃኬ ዋምኔ ብራን አፍቱሲ ዋዳ ፈኖ ጀላ ኬና ጆሌ አዳም ከንታቴ አከስመስሞ በራ ግብሲ ኬሰቲ ኢሰዋሊና ዴማ ከንቱቴ ሃይተኛ ቁልቁሌቲ ዱበሮ ማርያም ጎንፎን ሰለሞን ጸላቲ ሙሴ ኦቦሌቲ ነርገሙታ ሃደ ሰው እንዳ ከንታቴ ሃትቴኛ ቁልቁሌቲ ከንታቴ ቁልቁሉቱ ዱበሮ ማርያም ገለኒፊ ወፍኒ ሸደፋተው እርገሞታ ቁልቁሎታ ከዋቀዮን ኢሳን እርጌ ilma namaa gargaarsa godhanii akkasumas immoo rakkina ilma namaatiif fuula waaqayyoo irratti kadhatan akkasumas raajota qulqulloota gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos osoo dhufin dura waa'ee isaa raajaa turan kan akka raajota Musee kan akka raajota Isaayyaas akkasumas immoo duuka bu'oota qulqulloota gooftaan dhufeen booda iddoo garaagaraa irraa walitti funaanee kan isa duuka bu'an akkasumas immoo eega duuka bu'anii immoo addunyaa kan irra deemanii andara biyya lafaa isha addunyaa hadhooftuu kana soogiddaa injisanii wangeela injisanii iddoo kanatti barsiisaa kan turan akkasumas qulqulloota egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ba'ee booda kan akka Abbaa Atinaasiyoos akkasumas barumsa walga'ii irratti barsiisaa turan hundumaa akkuma waaqayyoon kabajaa isaanii kenneen maqaan isaanii kan ulfaatee fi kabajaman yoo ta'u tole hundumti keessanuu daawwattoonni tokkeetu bi nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa baga waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sooma guddicha abiyyu soomii torbee shanaffaa dabra zayitiin nugee isiniin ga'e jechuun barbaada. Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'allee akkuma torbee darbee akka eeyyamaa fi tola isaan jechoota muraasa waliin qabannee jecha waaqayyoo isa laphee namaa cabsu waliin baranna jechaadha. Jechichis akkuma beekamu wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 gubbaa jira jechuudha. Innis maal jedha? Homtuu akkasiin hin dogongorsiifneef akeekkadhaa jedha. Homtuu akkasiin hin dogongorsiifneef akeekkadhaa jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 gubbaa irratti. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluun Phaawulosiin kan gargaara qoqalaatee fi akkasumas immoo Liidiyaa takkaan dhageessee takkaan baramte laphee isheedhaaf laatee Waaqayyos hunduma keenyaaf laphee ittiin dubbannu ittiin dhaggeeffannu Waaqayyo gooftaan maa laatu. Tole gara lallabaatti deemna jechuudha. Lallaba kanas akkuma beekamu torbeen kun kan itti yaadatamu Dabra Zayit jedhama. Dabra Zayit jechuun jecha afaan Gi'izii lamarraa dhufu yoo ta'u innis Dabraa fi Zayit kan jedhu irraa kan dhufe jechuudha. Dabraa jechuun tulluu yookaan immoo gaara kan jedhu yoo ta'u Zayit jechuun immoo ejersa jechuudha. Akkuma beekamu Dabra Zayit kan jedhu kan moggaasee akkuma torbee darbee dubbachaa turre torbeewwan 8 kan hunduma isaa kan moggaasee abbaa keenya kan ta'e Itoophiyaawii qulqulluu Yaareedha jechuudha. Qulqulluun Yaareed amantaa isaanii cimoo kan turan sagaleen isaanii baay'ee faarfataa kan ture akkasumas immoo faarsa isaanii keessa kan darban simbirroon mukarra jiran iyyuu sagaleen isaanii baay'ee gadi bu'anii kan dhaggeeffachaa turan jechuudha. Kanaafuu kitaaba duggaasaa gubbaa irratti torbeewwan 8 kan hundumaa kan barreesse yookaan immoo kan maqaatti moggaase jechuudha. Torbee kana maal jedhee maqaatti moggaase yookaan immoo maal jedhee fakkeesse gaafa jenne Dabra Zayit jedhee kan fakkeesse. Dabra Zayit jechuun immoo akkuma dura isin ibsuu yaalatti tulluu ejersaa jechuudha. Tole egaa maatiiwwan waaqayyoo tulluu ejersaa jechuun maal jechuudha? Maaliif immoo tulluu ejersaa jedhame? Maaliif immoo fakkeeffama? Tulluu ejersaa irratti immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maal barsiise? Har'as immoo nu isarraa maal baranna jennee kan ilaallu ta'a jechuudha. Tole akka eeyyama waaqayyootiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dura isiniin jedhe qulqulluu Phaawulos irra meeshaa godhee bulee akkuma uummata yeroo tokkotti laphee isaanii cabse kiristaanota hunduma isaanii cuuphamanii yeroo tokkotti deebi'an nullee immoo jecha kana akka ittiin barannu firii 30 akka ittiin busnu tolaaf jaalasa guddaan haa ta'u. Tole kallattumaan gara jechaatti dabarra jechaadha. Tole Yesuus Kiristoos guyyaa waldaatti barsiisaa ture halkan immoo gara tulluu ejersaatti ol ba'ee barsiisaa ture jedha wangeela Luqaas 21:37 irra gaafa ilaalla jechaadha. Maaliif akkamitti tulluu ejersaa jedhame? Yesuus Kiristoos akkamitti tulluu ejersaa itti ba'e osoo hin jedhin dura eessatti barsiisaa ture booddee immoo eessatti barsiisa kan jenne ilaaluu qabna jechuudha. Tole jalqaba biyya lafaarra gaafa deddeebi'u yeroo guyyaa waldaatti barsiisaa kan ture. Sana booda immoo galgala gaafa ga'u tulluu ejersaa irra ba'e abbaa isaa kan ta'e kadhachaa kan ture akkaataa nuti kadhannu kan nu barsiisaa ture jechuudha.
Har'asimo tulluu ejersaa kan irratti maal barsiise duuka boota luka isaa jala ta'anii baratan maal barsiise isa barsiise kanarraa immoo har'a ittiin barannee karaa ittiin deddeebiinu kan nuuf ta'u jecha inni nu laatu maalidha jennee ilaaluu qabna jecha. Tole akkuma beekamu osoo wangeela Maatewos dureesseen hin duraayyuu raajonni raajaa kan turan dubbachaa kan turan dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachaa kan turan cuuphaa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachaa kan turan du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachaa kan turan abbaan keenya laphee waaqayyo kan ta'e qulqulluun Daawit illee waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Dhufaatii gooftaa bichaa osoo hin ta'in du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa ilmaan namaa qaban illee dubbate maal jedhee dubbata faarsaa isaa 49 yookaan 50 jechuudha. Afaan Amaariffaa irratti 49 irratti argan afaan Oromoo irratti immoo 50 boqonnaa 3 gubbaa irratti arganna. Jechi kan laphee nama cabsuudha. Waaqayyoon keenya ni dhufa jedha. Calumas hin jedhu. Ibidda xabbaruudhaan fuula isaa duratti bubbeen humna qabeessis naannoo isaatti ni jira jedha. Maatii Waaqayyoo. Humna cimaadhaan dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhufu. Calumas jedhee tommoo dhufu. Abiddas qabatee dhufa. Deebi'ee immoo bubbeen humna qabeessa kan ta'e isa cinaatti kan argamanidha jechuudha. Ibiddi sun maalidha jennee gaafa ilaalu. Jecha afaan isaa keessaa ba'uudha ibiddi. Jecha afaan isaa keessaa ba'u. Inni gaarii hojjete gara gaarummaa. Inni badaa hojjete gara badaatti kan deemu jechuudha. Deebi'ee immoo guyyaan sun guyyaa akkam raajidha jedhee kan dubbatedha jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa baay'ee guddaa ta'edha. Raajichi Daawit illee isuma kana barsiisuudhaafi amantaa isaaniin cima waan ta'aniifi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuusaa raajii raajaa kan turan jechuudha. Kanumaaf jecha Milkiyaas illee waa'ee raajii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo cuuphamullee raajiin kan dubbatamaa ture isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu sababni raajiin dubbatame kanaafi raajiin dubbatame waan turuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii kana hojiirra oolchuu dhufe. Kanaaf wangeela Maatewos 5:7 gubbaarratti gaafa dubbatu ani koo dubbii raajotaa sana diiguudhaaf hin dhufne dubbii raajotaa sana immoo hojiirra oolchuu kan dhufe jedha jechuudha. Kanaafuu dubbii raajotaa kana hojiirra oolchuudhaaf dhufe. Akkuma wangeela irratti barreeffamee jiru immoo duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessaa ba'ee osoo adeemaa jirutti dhufan jedha wangeela Maatewos 20 gubbaarraa kaasnee gaafa dubbisu. Mana qulqullummaa keessa ba'ee gaafa deemutti dhufanii manni qulqullummaa kunis mana qulqullummaa Zerubaabel ijaarsise jedhama jechuudha. Yeroo kanas maal jedhanii dhugumas yeroo kanas waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa kana keessa ba'ee deeme. Yeroo ba'u kana immoo isaanii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tasuma ta'ee waa'ee mana qulqullummaa waan beeku seen mana qulqullummaa kanatti agarsiisuudhaaf deeman jedha. Yeroo kana immoo mana qulqullummaa kana keessa ba'ee deeme. Duraayyuu waa'ee mana qulqullummaa beeku. Duraayyuu hinaaffaa mana amantaa isaarraa kan ka'e namoota achi keessa turan namoota achi keessa badii raawwatan duraayyuu dharee mana waaqayyoo beeka ture. Garuu immoo waan beekuuf jedhee darbee deeme. Yeroo darbe kana immoo eessa deeme gara tulluu ejersaatti ol ba'ee jedha. Akkuma dura isinii kaasuudhaa yaale Luqaas gubbaarra akkuma jiru tulluu ejersaa gubbaarratti halkan barsiisaa ture. Halkan waaqayyoon isaa kadhachaa ture abbaa isaa kadhachaa kan turedha. Yeroo kana immoo duuka bu'oonni isa duuka bu'an tulluu ejersaa jedha. Maatii Waaqayyoo. Egaa duuka bu'anii immoo tulluu ejersaa egaa deemanii maal barsiise maal raawwadhaa jedhee duuka bu'oota barsiise jennee ilaaluu qabna. Tole isas gaafa ilaallu tokko tokkoon wangeela Maatewos boqonnaa 24 gubbaarraa barachuu dandeenya ilaaluu dandeenya. Yeroo kanatti manni kun namni tokko osoo hin tuqin dhagaan kun hundumti isaa iyyuu walirraa diddiigama. Garuu immoo deebi'ee akka ijaaru isin beektu guyyaa sadiitti deebi'ee akka ijaaru. Inni kunis maal agarsiisa? Iccitii du'aa ka'umsaa agarsiisa. Guyyaa sadiitti du'a mo'ee du'a injifatee ka'uusaa agarsiisa. Isa kana raajii kana eega iccitii du'aa ka'umsa isaa itti miin booda gara tulluu ejersaatti ba'e. Yeroo kana maal jechuudha? Walirraa jiga jechuun maal jechuudha? Deebi'ee nan ijaara jechuun maal jechuudha? Akkamitti manni qulqullummaan akkasiin dhaabbatu kun lafumaa ka'ee walirraa jiga jedhanii iccitiin amantaa waan hin galleefi baay'ee wanticha galuuf didee jedha. Yeroo kana immoo waan dubbateef qaba ol ba'ee yeroo tulluu irratti ol ba'u kana duuka bu'oonni maal inni milikinni isaa maaloo gooftaa koo milikkita kana nutti himi maal jechuudha wantichi jedhanii miila isaa jala ga'an jedha. Yeroo kana nitti hime jechuudha. Maal jedhee itti hime tokkoffaa irratti barattoota isaaniitiin nutti hime jedhan yeroo jedhanitti akkuma jalqaba mata duree godhadhe homtuu akkasiin dogoggorsiisanii akeekkadhaa jedhe jalqaba jechuudha. Humtuu akkasiin dogoggorsiisanii akeekkadha. Eeyyan maatii waaqayyo duuka bu'oota duwwaa osoo hin taane har'allee jecha kanarraa kan baran humtuu akka nu dogoggorsiisanii akeekkachuu qabna jechuudha. Maaliif biyya lafaa kanarra gaafa jirru amantoonni biraa jira addunyaa keessa gaafa jennu cubbuuwwan garaagaraa daabiloos hin taa'u. Maatii waaqayyo kan beeku qabnu daabiloos akkoo nama caalaa kadhata jedha Yaaqoob. Harkanis guyyaas ni kadhachuu keessa kan darbe hin tanqaxaqata hin hollata jedha keessa darbe.
garuu waaqayyotti namanu garuu immoo ni kadhata kadhachuun duwwaan gatii hin qabu inni nu caalaa kadhata halkan guutuu nu gorsu waan hojjenni qabu kana waan ta'eef of eeggadhaa jedha har'as immoo of eeggachuu qabna maalirraa of eegna jennee immoo ilaaluu qabna maatii waaqayyoo har'a biyya lafaa irratti kan of irraa of eegnu cubbuurraa of eeggachuu qabna raajota sobduurraa of eeggachuu qabna lubbuu keenya gara biraatti kan geessanirraa of eeggachuu qabna qaama keenya waan hamaarraa of eeggachuu qabna luka keenya waan hamaarraa of eeggachuu qabna jechuudha. Kanaafuu simsiftanii akka humtuu akka isin dogongorsiisan akeekkadhaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'e itti amanuu qabna. Deebi'ee immoo 5 irratti maal jedhaa? Ani masiidha. Kottu anatti amanii masiin as jira mana akkasii keessa jira iddoo akkanaatti gaafa isin hin jedhan isin amaninaa. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan jiraatu Yerusaalem duwwaadha waan ta'eef yeroo tokko fooniin nutti deddeebi'ee waan ta'eef yeroo biraa firdii qabe yeroo dhufuun alatti as keessa jira mana kana keessa jira jennee tokko mirkaneessuu kan hin dandeenye jechuudha. Isa deebi'ee immoo ammas gadi buunee maal jedhaa? Lolaa fi oduun lolaa ni dhageessu isa sinnayinaayi garuu ammallee inni kun dhumaa miti inni kun jalqaba ciniinsuti jedha. Eeyyan maatii waaqayyoo har'a gurra keenya dhagaa kan jiru ija keenya ilaalaa kan jiru deebi'ee immoo qaamni keenya hundumtuu waa'ee lolaa dhagaa kan jiru biyyi keenya hundumtuu dhiigan har'a gidirfamtee dhiigarra kan jirtu maatii waaqayyoo har'a lola dhageenyaan jiru inni kunis immoo lola dhagahuun keessaa isa dhumaa miti. Mallattoo isa dhumaatiin inni kunis jalqaba jedha. Ittaansi immoo maal jedha ammas immoo wanti kun hundumtuu jalqaba ciniinsuu eega jedheen booda yeroo sanatti namoonni baay'een ni gufatu dabarsaniis wal kennu. Kanaaf jecha qulqulluu Yohaannis illee isin gaafa amantaa tokkotti dhabdamtan gaafa kallattii dhugaatiif deemtan mormi keessan muramuu danda'a qaamni keessan hir'achuu danda'a ni jibbamtu. Karrattii tokkorra gaafa deemne jibbamuu danda'a. Kanaafuu jibbis jira har'allee yoo ta'e yeroon kun yeroo barumsa amma irra jirru kuni. Yeroo jibbamaa jirru ofumaa keessaa dabarsinee of kennaa jirru eeyyan maatii waaqayyoo obboleessa obboleettisa ishee dabarsitee yeroo itti laachaa jirtudha barri kun bara dhumaatitti inni kunis immoo jalqaba ciniinsuuti. Deebi'ee immoo ammas maal jedha raajonni sobduun baay'een ni ka'u namoonni baay'een ni wallaalchisu seera malee jiraachuunis ni baay'ata jaalala namoota baay'een qabbanaa'aa ni deema. Eeyyan maatii waaqayyoo jaalala namoota baay'een qabbanaa'aa deema. Qulqulluun Phaawulos gaafa dubbatu maal jedha? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 4:8 gubbaa irratti jaalalli waaqayyoodha jedha. Kan akka gooftaa Yesuus Kiristoos nu jaalate tasa biyya lafaarra hin jiru. Nu maaf akkasitti waliin jaalanne jaalalli akkasii osoo walii qabaanne maal isin gaafa wal jaalatan isin jaaladhan nuun jedha ko jaalalli kun immoo jaalalli waaqayyoon ilma namaa jaalachuurra kan darbe fannoorra nuuf oolee nu fayyise kuni nu jidduutti hin jiru. Anaaf isin jidduutti hin jiru maatii waaqayyoo nuuf isin jidduutti har'a jaalalli hin jiru barri dhumaatii geera. Ammas immoo hin hafaa. Itti deebi'ee maal jira yoomus warri Yihuudootaa gara gaarotaatti ni baqatu. Namoonni bantii mana isaa keessa jiru manicha keessa jiru fudhachuun gadi ni bu'ani. Wantoota baay'ee kaasaa. Garuu immoo dubartoonni ulfaa warri hoosisan guyyaan sun hanta sodaachisoodha. Dubartii ulfaa kan jedhamu cubbuu ulfaa'uudha malee waan biraa miti maatii waaqayyoo hedduu keenya har'a kan cubbuu ulfoofne. Waan baay'eedhaan cubbuu kan ulfoofne jirra. Ejjaan cubbuu kan ulfoofne jirra. Hamiidhaan cubbuu kan ulfoofne jirra. Sobaan cubbuu kan ulfoofne jirra. Garuu immoo yeroon ga'eera. Kanaaf jechuudha qulqulluun Phaawulos kan dubbatu yeroon baay'inaa har'a kaanee waaqayyoon keenya yaadannoo ta'e yoomii waaqayyoon yaadan waaqayyo koo garaa tokko garaa lama sanaa oliin nu barsiisa. Hubataan garuu hin jiru jedha qulqulluun Iyyoob. Kitaaba isaa 33 gubbaarra gaafa dubbisne waaqayyo gara baay'ee nu barsiisa. Qulqulloota irra bulee nu barsiisa. Har'a abboota keenya irra bulee nu barsiisaa jira. Har'a lallabaa hedduu irra bulee nu barsiisaa jira. Har'a faaruudhaan nu barsiifachaa jira waaqayyo. Har'a diraamaadhaan nu barsiifachaa jira waaqayyo. Jecha san irraa ilaallee namni deebiin hin jiraniifis maatii waaqayyo. Garuu immoo gara waaqayyootti deebi'uudha kan barbaachisu. Cubbuu osoo ulfaa'in dura gara waaqayyootti deebina. Maal jedha abboonni keenya qulqulluu Salomoon gaafa barsiisu. Cubbuun du'a dhaltii jedha. Duun immoo du'a lammataa dhalti jedha. Gaafa cubbuu jenne gara du'aa deema. Gaafa duun immoo sababa cubbuu keenyatiin du'a lammaffaa dhalla jechuudha. Du'arraa waaqayyo gooftaan keenya nu haa baraaru. Egaa akkana jedheen booda jechoota baay'ee barsiisee. Egaa barsiiseen boodatti kunoo an dursee isinitti meeraa jedha. 24 gubbaarratti 24-25 irratti yoo ilaalle kunoo an immoo dursee isinitti meeraa. Wama tokko akka hin dogongorre. Namoonni tokko hin dhageenye jedhu waa'ee jechaa hin beeknu jedhu waa'ee jechaa hin baranne jedhu garuu immoo waaqayyo dursee nutti meera. Dursee kan nutti meeqa ammoo eenyutu hojiirra oolchaa jira. Barri dhumaa dhufuusaa kana hundumti keenya yoo milikinni kun hundi isaa yoo xumurreerra. Kana booda immoo waaqayyoon keenya kallattumaa dhufee mana keenya dhufee kallattumaa dhufee nu rukutee nu kaasuu qabaayi.
maal dammaquu qabaanna dammaquu qabne immoo barri dhufichaa kun dhufa ibiddaan dhufa raajichi Daawit akkuma dubbate humni cimaanis bubbeen jira jedhee akkuma dubbate dura jechaadha. Itti deebi'ee immoo maal jedha Yesuusitti dabalee rakkinni guyyoota sana booddee achumatti biiftuun ni dukkanoofti jiinis immoo hin laattu jiinis hin laattu urjoonni waaqarraa ni harca'u humnoonni bantii waaqas ni raafamu. Inni kun raajii jalqaba ta'e ammas immoo deebi'ee kan jiru gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo fannifamu waan amma dubbise hundisaa yoo ta'e gaafa dhufaati isaas immoo deebi'ee aduun ifa ishee ni dhoowwatti. Aduun nu ifaa jirtu ifa ishee ni dhoowwatti. Gaafa dukkanaa eessatti adeemna? Gaafa dukkanaa garamitti adeemuu dandeenya? Gaafa ifaa kanaan agarree gara waaqayyootti hin deddeemnu gaafa ta'e gaafa dukkanaa immoo eessatti adeemuu dandeenya maatii waaqayyoo. Hundi keenya yoo qorachuu qabna eessa jirra jennee of ilaaluu qabna maatii waaqayyo. Waaqayyoon ikkoo yeroo biyya lafaarra deddeebi'u nu barsiisaa ture waan baay'ee fakkeenyaan immoo nu barsiisaa ture garuu immoo namni hubachaa hin jiru maatii waaqayyo. Barri dhumaa dhufeera. Tole dhumarratti immoo maatii dhuguma isinitti himaa hundumtuu amma raawwatutti dhaloonni sanaa kun hin darbu. Biyya lafaa kanarra osuma jirru wanti hundi isaayyuu kan raawwatu osuma har'a deemaa jirru. Guyyaan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gahuu danda'a. Guyyaan fayyina har'atti fayyuu dandeenyu har'a gahuu danda'a. Garuu immoo yeroodhaan gaabbii galuu qabna. Itti deebi'ee immoo maal jedhaa lafti fi samiin ni darbu dubbiin koo garuu darbuudhaan hin jiru. Inni kun beekamaadha. Lafti fi samiin ni darbu dubbiin waaqayyo yoomiyyuu jiraata. Manni waaqayyo yoomiyyuu jiraata. Qulqulloonni immoo kan dubbii waaqayyo eegan yoomiyyuu waaqayyoon wajjin hin jiraatu. Egaa akkas jedheen boodatti immoo ammas immoo waa'ee kakuu keessaa tokko kaasee nu barsiisa. Bara Nohitti akkuma tureedha wantichi bara dhufa ilma namaatis akkasuma ta'a. Bara Nohitti akkuma ta'eedha wajjin numaa jechuudha. Eeyyan maatii waaqayyo jechi kun guddaa nu barsiisa. Bara Nohitti waaqayyo Nohiidhaan markaba hojjedhu. Uummanni kun badee jiraati achi keessaa uumamoota hundumaa keessa buusii baasii osoo jedhuuni Nohiinis markaba kanarratti waggoota dheeraa eega hojjeteen boodatti uumamoota hundumarraa tokko tokko keessa buusee baasee jedha. Yeroo kana yeroo hanga inni markaba kana hojjetu hundumatti namoonni yeroo ta'etti wal fuudhaa turanii nyaatam nyaachaa turanii dhugaam turanii caffaraa turanii mana sargii oolaa ture waan hundumaa hojjechaa turanii akkas jechuudha guyyaan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Har'a wal fuudhaa jirru har'a nyaatuma gaarii osoo jirru har'a wannuma gaarii osoo hojjennu guyyaa kanatti dhufuu danda'a. Yeroon isaan beekamu kanaafuu akka bara bishaan badiisa Nohiisan jechuudha gooftaan dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha. Kanaafis gooftaan keenya yoom akka dhufu hin beektanitti dammaqa. Wanni nu beekuu qabnuuf inni guddaan inni nu barsiisuu barbaadu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yoom akka dhufu. Ilmi namaa yoom akka dhufu hin beektaniiti. Foon uffatee yoom akka inni dhufu hin beektaniiti. Unkaa isiniyyuu miti jedha. Isinii miti ergamoonni samiiyyuu. Kan waaqayyoodhaaf ergaman kan waan gaarii hojjechuu danda'an iyyuu hin beekan ilma namaa miti jechaadha maatii waaqayyoo. Kanaafuu maalirraa barannaa har'a maatii waaqayyoo meeqa keenyatu qophaa'e? Meeqa keenyatu qophaa'e dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos eegee? Harka dhiigaa kan irra jirutu jira. Kan nama hamatee jira. Hamiin ikkoo lafee namaa qoqoruu caala. Maatii waaqayyoo kan sobaani addunyaa kana bitatu jira. Garuu namni addunyaa jaalatu diina waaqayyooti jedha Yaaqoob. Maatii waaqayyo. Sobaan qarshii walitti qabatee kan biyya bitutu jira. Maatii waaqayyo. Aangoof jecha kan lubbuu namaa baasutu jira maatii waaqayyo addunyaa keessa gaafa ilaalle. Waaqayyoon isaa dagatee ta'u gara mana waaqayyootu deddeebi'uu dhiisee zimjadee makanii iddoo keessa deemu jira maatii waaqayyo. Har'a fayyina taanaan immoo yoom fayyina? Har'a gaafa humna qabnu kan fayyinu taanaan yoom fayyina? Har'a gara waaqayyootti hin deemnu taanaan yoom deemnu? Kanaaf jechuudha macaafa makbii gubbaarratti illee qulqulluun abbaan keenya qulqulluuniin Solomoon gaafa barreessu bara dargaggummaa keetti waaqayyoon kee yaadadhu. Bara dargaggummaa keenyatti waaqayyoon yaadachuu qabna. Bara dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos milikinni nutti hime kun inni lafarratti hafee hin jiru. Guyyaa dhufaatiin isaa dhumeera. Guyyaan dhufaatii isaa dhumeera waan xiqqootaaf jechaadha. Kanaafuu hundumti keenya qophaa'aa ta'uu qabna. Hin qophoofne yoo ta'e immoo gatii hin qabnu. Gaafa dhufu sanitti jedhamu gaafa gadi bu'e maal jedhaa? Gaafa dhufu sanitti hundumti isaayyuu akka hojii isaatiin argatu. Kanaaf jechuudha qulqulluun Phaawulos illee Galaatiyaa boqonnaa 6 gubbaarratti gaafa barreessu namoonni hundumti isaaniiyyuu waan facaafan galfatu, waan facaafan haammatu, namni waan facaasan ala haammatu. Maatii waaqayyo. Kanaafuu gaarii tokko gaafa qabaanne waaqayyo fuulduratti gaariin keenya suni nuuf adeemuu danda'a. Nuuf hojjechuu danda'a. Gaarii tokko hin qabnu taanaan immoo gatii hin qabnu maatii waaqayyo.
Kanaafidha dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos milikinni isaa hundumti isaatiiyyuu dhufeera. Kanaafus immoo kallattii isaatti gorree akka namni tokko hunda gangarsine akeekkachuu qabna. Waaqayyotis immoo abdanni amantaadhaan deddeebi'uu qabna. Amantaadhaan hin deddeebinu taanaan immoo gatii hin qabu maatii Waaqayyoo. Kanaafuu yeroon fayyinaa har'aa gaabbina har'a. Kanaaf jechaadha qulqulluun Yohaannis Wangeelaa Yohaannis Cuuphaan yeroo barsiisu maal jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo hin dhufin dura kan ji'a ja'a dura jiru maal jedhee mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteertiti yaada laphee keessanii geeddaradha. Iyyin maatii Waaqayyoo har'aan ibsi yaada laphee keenyaa hin geeddaran. Yoom yaada laphee keenyaa geeddaran? Har'a yaada laphee keenyaa hin geeddaran taanaan malaaka moos kan jedhamu yookaan immoo ergame du'aa gaafa nutti dhufu hin beeknu. Gaafa ergame du'aa nutti dhufu hin beeknu. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf dhufu hin beeknu. Yaada qalbii keenya meeqa kamtu geeddarate maatii Waaqayyoo. Meeqa kamtu dhugaadhaan foon isaa qulqulluu foon isaa kabajamaa dhiiga isaa dhugee Waaqayyoo waliin jiraate maatii Waaqayyoo. Gara mana Waaqayyootti deddeebi'uu qabna. Uummanni Israa'el ikkoo har'an gara Waaqayyootti deebi'a. Boruun gara Waaqayyootti deebi'a. Jedhanii dubbachaa kan turan garuu immoo Waaqayyoo guyyaan hundumti isaa yoo dhufeennaan namoota hunduma isaanii biyya lafaarraa balleesse. Maatii Waaqayyoo har'as akka ganda Soodomiif Gaamoraa sana ta'u Goomorsan ta'uudhaaf jirra. Abaarsi Waaqayyoo nurra ga'uudhaaf jirra. Eebba qabaannes hojii jiru amma abaarsi Waaqayyoo nurra ga'uuf jira jechaadha maatii Waaqayyoo. Maatii Waaqayyoo kan nu barbaachisu gaabbiidhaan deddeebi'uu qabna. Sodaadhaan gara mana Waaqayyootti deddeebi'uu qabna. Akka Daawit fa'aatti mana Waaqayyootti deddeebi'uu qabna. Akka Abrahaam fa'aatti mana Waaqayyootti deddeebi'uu qabna. Sana hin taane immoo gatii tokko iyyuu hin qabnu. Sana hin taane immoo gaafa dhufaatii keenyatti deebi'uu hin qabnu. Ilkaan qaruun gaafa sana ni dhufa jedha. Ilkaan qaruun gaafa sana dhufa yeroo sanatti obboleechi isaa kan akkamitti jedheeti kan dubbatu jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ilkaan qaruu akkasii yeroo ilkaan qaru yeroo boonyu kanatti obboleessa keenya baasuu hin dandeenyu. Obboleettiin obboleettii ofii baasuu hin dandeechu. Ilmi harmee isaa baasuu hin danda'u. Abbaan kamiyyuu wal baasuu hin danda'u. Hundumti keenya iyyuu murtee keenyaan kan nuti faradamnu jechaadha maatii Waaqayyoo. Garuu immoo kan nurraa eegamu maalinni? Biyya lafaarra yeroo jennu wal barsiisuudhaaf, wal gorsuudhaaf, waliif lallabudha jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaafuu biyya lafaarra yeroo jirru jecha Waaqayyoo isa sirrii ta'e wal lallabne, wal gorsine gaabbiidhaan gara mana Waaqayyootti kan deddeebi'uu qabnu malee yeroo dhufaatii sanitti wanni tokko isaa kan duubatti deebi'u hin jiru. Boo'ichi yeroo sanii haalli gammachuutti jijjiiramu hin jiru maatii Waaqayyoo. Barri dhumichaa dhufeera wanni duubatti deebi'u hin jiru. Addunyaan kun hundumti isaayyuu ni darba jechaadha maatii Waaqayyoo. Kana waan ta'eef wanni nurraa eegamu biyya lafaa irratti waan gaarii hojjechuudha. Isa waan badaa hojjetu gara waan gaariitti gorsuudha. Isa waan gaarii hojjetu immoo jajjabeessuudha jechaadha maatii Waaqayyoo. Kanaan alatti immoo gatii tokko hin qabu. Kanaaf immoo dhumarra gadi bu'ee maal jedha? Yeroo mara dhufaatii isaa ga'eera waan ta'eef hundumti keessaniyyuu qophaasaa jedhee kitaaba kana wangeela Maatewos 24 gubbaarratti xumura. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu jechi kun kan nu barsiisu dhufaatii isaatiif qophaasaa jechuudha. Qophaataan jechuun akkuma dura isin jedhee gaabbii galuu qabna. Waan gaarii hojjechuu qabna. Jechoota wangeelaa jaan hojjechuu qabna. Akkasumas immoo abboommii isaa kurnan hundumaa isaa eegne akka Waaqayyoon nu jedhetti deddeebi'uu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana maatii Waaqayyoo dhufaatiin Waaqayyoo ga'e yeroon fayyinaa har'a waan ta'eef gara mana Waaqayyootti haa deddeebinu. Gaabbiidhaan haa deddeebinu. Mana Waaqayyoo dhaqee kan hin beekne haa dhaqnu. Mana Waaqayyoo dhaqee kan hin beekne haa dhaqnu. Inni dhaqne immoo gaabbii haa galu. Fooniif dhiiga Waaqayyoo haa furannu. Fooniif dhiiga Waaqayyoo beellama qabuun hin barbaachisu maatii Waaqayyoo. Gooftaan keenya fayyisaan keenya ekkoo gaafa foon isaa nuu kutu dhiiga isaa nuu kennu beellama nuun kennine bar maatii Waaqayyoo. Beellama nuun kennine nu fayyisuudhaaf jecha samiirraa bu'ee nu fayyise nummoo foon isaa sana fudhachuudhaaf immoo beellama qabna. Foon isaa isa nuu kute isuma nuu kenne saniyyuu kan muree nuu kenne san fudhachuu danda'a. Inni garuu muree nuu kenne. Inni muree nuu kenne jechaadha maatii Waaqayyoo. Kanaafuu Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laphee uummata Nanawweeti kenne soomanii boo'anii horiin isaanii hundumtuu soomee daa'imni harmaallee soomtee laphee akkasii nuu kenne akkasitti deddeebinuuf tolaaf jaalala guddaa nuuf haa ta'u. Amiin yaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhufaatii keetti akka Yohaannis Cuuphaa akka wareegamaa qulqulluu Isxifaanos mirga keetti akka nu dhaabnuuf tolleef jaalalli kee nurraa hin fagaatin. Yaa ilmaan Waaqayyoo urmiin kan nuuf kenname akka ittiin gaabbii galluuf malee akka ittiin addunyaatti bannuuf miti.
Urmiin koo Hisqiyaasiif kan kenname urmiin isaa urmiin 15 kan irratti dabalameefi akka gaabbii ittiin galuun malee akka addunyaatti hin ta'u miti. Urmiin kan nu kenname akka gaabbii ittiin galuun. Kanaafuu urmii qabnutti Waaqayyo laphee keenya laphee gaabbii godhee akka itti deddeebinuuf tolaaf jaalala guddaan nuuf haa ta'u. Mana isaa keessatti Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nu qusatuuf tolaaf jaalala isaa guddaan nuuf haa ta'u. Eeyyanii wangeela Maatewos 24 homtuu akkasiin hin dogongorsiisneef akeekkadhaa cimaa kan nu barsiifate kan nu gorse waa'ee abboota keenyaa Waaqayyo galanni haa ta'u dubaroo Maariyaamiif galanni haa ta'u ulfaata fi kabajamaa fannoo gooftaa keenyaaf Yesuus Kiristoos galanni haa ta'u nuuf haa turu.